Akkam jirtu lammii koo nagaa keessanii gaaffii isin gaafattan keessaa inni tokko waa'ee dhibee kintaarotii yookaan hemorrhoid isa jennu ture. Deebiin isaas kunoo hemorrhoidiin yookaan kintaarotiin maali isa jedhurraan isin eegala. Dhibeen hemorrhoidii yookaan kintaarotii kan namatti dhufu yeroo ujummooliin dhiigaa naannoo sana jiru garmalee dhiita'uudha. Sababa maaliin ujummoon dhiigaa kun garmalee dhiita'a yoo jenne tokkoffaarratti yeroo mana fincaanii deemtan amala garmalee ittanuu qabdu taanaan dhibee kanaaf saaxilamuu dandeessu. Inni lammaffaan immoo dubartoonni ulfataan dhibee kanaaf saaxilamuu ni danda'u. Inni sadaffaan immoo yeroo baay'ee taa'uudhaan yeroo keessan namoonni dabarsitan yookaan taa'umsa baay'istan dhibee kanaaf saaxilamuu ni dandeessu. Inni afuraffaan namoonni ulfaatinni qaama keessanii garmalee guddaa ta'e dhibee kanaaf saaxilamuu ni dandeessu. Mallattoon dhibee kintaarotii yookaan hemorrhoidii maali yoo jenne iddoon isaa ni dhiigaa dabalataan immoo madaa'uu danda'a, sinoksisuu ni danda'a. Kanaaf namoonni dhibee kintaarotii qabdan immoo maal gochuu qabdu isaan jedhuun sanitti himaa dhaggeeffadha. Iddoo sana bishaan ho'aa ta'een dhiqachuun si barbaachisa. Erga dhiqattanii kaatanii booda immoo iddoon sun akka sirriitti qulqulluu ta'ee fi akka gogaa ta'e mirkaneeffachuun si barbaachisa. Inni lammaffaan immoo bishaan ga'aa dhuguu. Inni sadaffaan nyaata faayibarii qabu kan akka raafuu, moringaas fayyadamuu ni dandeessu. Inni kaan amala buna baay'isuu, alkoolii baay'isuu qabdu taananis osoo hir'istanii sin gorsa. Sochii qaamaa gochuus hin dagatinaa. Sochii qaamaa gochuun guutumaa guutuutti fayyaa keenyaaf waan barbaachisaa ta'eef osoo goonii sin gorsa. Follow gochuu dagatinaa. Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaatii. Ni jajjabeessaa jirtu naaf jiraadha.